waan gurri dhaga'ee fi ijji kaameeraa keenya argiterraa oduu isinitti himna. Manni qopheessaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee seektaraalee fi ogeeyyii mana hojichaatii fi sirna beekamtii fi galateeffannaa taasise. Manni qopheessaa magaalaa Shaashamannee qaamolee milkaa'ina raawwii hojii bara 2017 keessatti gahee olaanaa taphataniif badhaasaa fi beekamtii kenneera. Manni qopheessaa magaalaa Shaashamannee mana qopheessaa sadarkaa kutaalee magaalichaa fi aanaaletti hojii fooyyee hojjechuun milkaa'an mootorsaayikilii, deeskitooppii fi waraqaa ragaa badhaasa garaagaraa sadarkeessuun kennee jira. Hojii gaggeessaan mana qopheessaa magaalaa Shaashamannee Injiinar Abdiisaa Gammachuu hojiilee fakkeenyummaa qabu sadarkaa magaalaa kutaa magaalaa hanga aanaatti bu'aa argame keessatti gaheen ogeeyyii mana hojichaa olaanaa waan ta'eef hojii itti aanuu fi hamilee akka horatan badhaasa ta'uu ibsuun karoora bara 2018 milkeessuuf miira dorgommiitiin hojjechuun bu'aa caalmaadhaaf of qopheessuu akka qaban dhaamaniiru. Manni qopheessaa hojii hedduu adda durummaan aarsaa fi xiiqii hooggansii fi hojjettoonni seektarichaa kaffalaa turan. Galiin magaalichaa akka dabalu piroojeektiin misoomaa hawaasa magaalichaa fayyadamaa taasisanii fi magaalaa Shaashamannee hawwattuu midhaagduu fi jiruuf jireenya hawaasa isheef mijattuu taate uumuuf hojjetamaa himaniiru. Hojjettoonni beekamtiin kenname hojii itti aanuuf kan kakkaasu waan ta'eef karoora bara 2018 dachaadhaan milkeessuu keessatti gahee qaban bahachuu akka qabanis dhaamaniiru. Waakan qaanceessanii arraaf singeessanii jiranii kanaafuu akka lachittuu baga gammaddanii warroota balfa kana sirreessanii jajjaan goonamu waggaan goonamu akkamitti kan jedhu isa san irratti manni barreeffamee jira. Karaa bishaanii waajjira bishaaniitiin goonamu, karaa baatiif goorootiin goonamu, immoo manatti goonamu kan jedhu sun chaalenjii amma hiiknee hojiitti seensuu keessatti kan qabataatiin jirudha. So dhimmi balfaa wal qabatee jiru baay'ee haga fedhe osoo bu'uura misoomaa si diriirsaa oolte qulqullinni jiru taanaan zeero argaatiin jira waan ta'eef. So inni kun nullee xiyyeeffannoo hojii bara 2018 magaalaa qulqulluu magaalaa magariistuu gochuu keessatti kan gahee itti ta'uu qaba kan jedhudha. Inni biraa kan giriiniidhaan wal qabate kan jirudha. Akkuma argitan iddoo giriinii moroof xiyyeeffannoon manni qopheessu jechuu barbaada. Itti aansee koreen sirna badhaasa haala kanaan dhimmoota laaluu qabu hundaa laalee kan sadarkaa tokkoffaa argachuu qabu. Inkibikaamee gochuu irratti hanqina guddatu jira. Kun bara 2018 keessatti tootalii adeemsisuu jechuudha. Infraastiraakchar odee hojjetanii taanaan irratti qabatee xiyyeeffannoo horii guddaan irratti investi godhamu. Giriinii ta'ee seentarii magaalaa waan ta'eef akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Asitti shaaloomii gara gubbaatti ilaaluu dandeenya. Wanni takka wanni achitti misoomee hin jiru. Gara 0 gara 1 deemuu dandeenya. Inni sunillee sibiilli hatamaatiin jira.